Hakem pigi namus yabduta kita irinake sifanda bata hararamnu nui wadi firta wali malaika ilanu wali malaika ilanu nui wali malaika ilanu nisi biranjire jirana bira Hakem pigi nabus yabduka kita irinake sifanda bata hararamnu nui wadi firta wali malaika ilanu nui wali malaika ilanu nui wali malaika ilanu nui wali malaika ilanu Nagano kayo nduma kesani fato kuma bekamu kanan dure roba ya sama kan ture jarsi fokus dilla jal kabame jira ala namatti toluni jarsa jal kamnirra kan hojjechaa jirru humna barataatiin jarsi kun kan ittiin fufamaa jiru maallaqaan ta'uu humna barataani waaqayyoos immoo karaa hundumaa nu gargaaraa jira. Kanaaf namoota alaala jirtan hundumaaf ergaa tokkoon qaba. Yaada keessaniin, maallaqa keessaniin karaa nu bira dhaabachuu dandeessan hundumaan akka nu bira dhaabbattan ergaa jaalalaa isiniif dabarsina. Manni jalqabame kun mana guddaadha. Mana boruu namni hundumtutti waaqeffachuu danda'udha. Mana mooderniidha. Diizaayinii isaa beeksisaa turre, ijaarsi isaas akka jalqabuuf yeroo dheeraa beeksisaa turre. Amma garuu ijaarsatti seenneerra. Baroota almost gara waggaa 10f beeksifamaa kan ture har'a ijaarsi isaa jalqabee tokko inni kaanirra barattoota keenya waaqayyo isaan eebbisuun wajjin hojjechaa jiru simintoo bukeessuurraa ka'ee wantoota gurguddaa humna barataan hin danda'amne hedduu isa hojjechaa jiru baay'een isaanii kilaasii dhiisanii nu bira oolaati jiru. Kanaaf namoonni humna keessaniin maallaqa keessaniin ispeeshaalii namoonni asii eebbifamtanii baatan hedduun akka jirtan nan beeka. Isin qarshii muraasa walitti qabdan mana kana waan baay'ee ijaaruu dandeenya. Akkuma beekamu manni duraan ture kan waggoota hedduu lakkoofsisee jijjigaati kan jiru sababa roobaan rirmi nyaatee karaa hedduudha kan inni jijjigaa jiru. Guyyaanni barattoota kanarratti jiguyyuu hin beeku. Kanaaf hundumti keessan yaanni keessan akkas jiru hin beekna. Warra eebbifamtanii baatan asitti yeroo gaarii akka dabarsitan hundi keenya hin beekna. Erga baatan immoo namoonni hedduun waadaa kan galtan jirtu. Namni yaadadda yeroo hundi eebbifamu namni hundumtuu waadaa galeetu deema. Foormiin ho'ee jira. Isarratti waadaa kan galtan yoo xiqqaate waadaa sana yoo raawwattan waan baay'ee nu hojjetu. Kanaaf namni danda'u hundumtisaa. Qarshiin sin nuti uffattan hin jiru. Qarshiin sin nuuf ergitan waan hedduu hojjeta waan ta'eef hundumti keessan adaraa keessan akka nu bira dhaabbattan ergaa isinii dabarsinaa. Waaqayyo nu gargaaraa jira. Hunduma keessaniif bakka jirtanitti nagaan isiniif dhaamaa eebbifamaa. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqaa bakkuma jirtan hundatti nageenyi Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii haa baay'atuchaa. Bakka kanatti har'a walitti qabannee yaada gabaabaa isinii qooduu kan barbaanne ijaarsi Focus Dillaa Ministirii kan barattoota Oromootitti waaqeffatamu akkuma isin amma cinaa keenyatti argaa jirtan kana eegalee bifa ho'aadhaan hojjetamaa jira. Namoonni asitti hojiidhaan isin argaa jirtan toora miidiyaa keenya irratti argitan kun barattootuma gibbii kana keessatti baratiisaaf maatii isaaniirra ba'anii dhufanittu hojii kan hojjetaa jiran. Hojii kana yeroo keenya guutuu kennine akka nuti hojjenneef daangaa nuti ta'u tokko baratiisaaf dhufne barattoonni baay'een isaanii barnootaan qabamanii yeroo isaanii biiziidha. Yeroo isaanii dhuma kana gooftaa keenyaaf yeroo qannu hojjannadhanii bara dargaggummaa isaanii gooftaa isaaniitiif yaadii isaanii as dhufanii barattoonni yeroo kaan kilaasa barataa yeroo kaan kilaasa carraa qabanutti as dhufaa hojjetaa jiran. Haalli kun osoo jiru ijaarsi argitan kun ijaarsa itti fufee bifa amma argitan kanaan bifa ho'aa kanaan eegalee jira jechuudha. Kanumaan namoonni hundinuu bakkuma jirtan teessanii kadhannaan akka nu gargaartan humna qabdanuun akka nu gargaartan faayinaansiyaalii
karaa faayinaansis akka gargaarsa nuuf gootan. Barataan kun asitti hojjetee kilaasaa ba'ee tokko yeroo bishaan isaa dhaqqabutti asii ba'ee eessa deema? Kaffee deema. Kaffeetti ammoo nyaanni inni nyaatu daabboodha, injeeraa, gogaadha. Kanaafi achi deebi'ee hojii kan hojjetiisi faaktirii tokko dhiibbaa nuti ta'e keessa is tokko waan ta'eef kana biyaans waan qaddanuun humna keessaniin akka nu gargaartanu jaalala gooftaa keenya Yesuus isin gaafanna. Kadhannaan nu bira jiraadha. Ijaarsa eegalleerra ijaarsi xumurama. Asitti kan hojjennu waa'ee spiritual buildingiiti. Ijaarsa isin argitan kan qofa suntiin ijaarsi kun yeroo xumurame keessatti ammoo spiritual dhaloon akkamitti akka ijaaramuu danda'an walumaan kan ijaarru ta'a. Hammasitti humna qabdanuun akka nu cinaa dhaabbattan jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin kadhanna. Shaaloom nageenya gooftaa isiniif haa baay'atu. Kan inni eegalee jiru kunootti ijoolleen humna isaaniitiin utuu hin jedhin yeroo isaanii utuu hin jedhin kunoo kennanii ijaarsa kana galmaan geessisaa jiru. Egaa akkuma kana namoonni carraa kana hin argatin akkasin dhuftanii ijaarsa kana ijaartan akka kanas deebi'ee namoonni bakkee iddoo biraarra jirtanis kallattii nu deeggaruu qabdaniin akkasin nu deeggartan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Namoonni baay'een kunoo guyyaa guutuu yeroo isaanii kilaasii isaaniirraa kutanii kunoo ijaarsa kana ijaaraa jiru. Kanaaf isinis humna keessan utuu hin qusatin yeroo keessan utuu hin qusatin maallaqa keessan illee utuu hin qusatin akkasuma nu deeggartan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Ijaarsi kun immoo itti fufaa jechuudha. Nagaa fayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ijoolleen Focus Diillaarraa kanaan dura barachaa turtaniif ammas mooraa kana keessa jirtanii hojiin ijaarsa Focus Diillaa kanaan dura yeroo baay'ee irratti mari'achamaa ture. Akkuma argaa jirtanii waaqayyo nu gargaaree bara kana bara 2015 jalqabnee jirra. Hojii gaarii irra jirra. Kallattii hundumaatiin hojiin kallattii hundumaatiin kan jalqabamee jiru waan ta'eef namoonni iddoo garaagaraa jirtanii yaada keessaniin kadhannaadhaan maallaqaan kallattii garaagaraatiin akka nu gargaartanii jaalalaan isin gaafachaa yaadaan kallattii hundumaan akka nu wajjin dhaabattanii akkasumallee ijoolleen iddoo kana jirtan guutummaan sagantaan keenya yeroo hundumaayyuu yookaan ijaarsa irratti kan hirmaanne yeroo hundumaayyuu iddoo kana ammas ijaarsi kun gara tokko deebi'uutti as jirra waan ta'eef namoonni yeroo keenyarraa kunneen asitti argamne hojii kana walii wajjin akka hojjennu jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Ishee duraan dursa akkam jirtu kabajamtoota keenya waaqeffattoota miseensa Focus Diillaa hundumaaf akkasuma kanaan dura miseensota Focus Diillaa ta'anii iddoo garaagaraa jirtan hunduma keessaniif akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hunduma keessaniif jecha egaa akkuma ilaalaa jirtanii yeroon kun yerootti armee keenya Focus'n itti ijaaraa jirrudha. Obboloonni keenya yookaan barattoonni harmee Focus keessatti waaqeffatan hundumtuu kilaasii isaanii dhiisanii wantoota garaagaraa dhiisanii yeroo kana yerootti harmee isaanii Focus'n ijaaraa jiranidha. Egaa akkasuma obboloonni iddoo kanatti hin argamne akkasuma barattoonni kanaan dura dhuftanii hojii kana irratti hirmaanne yeroota kana booddee jiran hundumaa isaa irratti hojii kana hamma xumuraatti hamma yeroo asii qabnutti irratti dhuftanii akka isin hirmaattan waamicha isiniif gochaa akkasumallee iddoo kana kan hin jirre bakka biraa kan jiraattan yaada keessaniin akkasuma wantoota qabdanii qarshii keessaniin illee yaada keessaniin yaada garaagaraan akka nu bukkee dhaabbattan ergaa isiniif dabarsaa. Egaa harmee keenya Focus'n ijaaruudhaaf eegalleerra adeemsi itti fufa. Egaa yaada keessanii wantoota garaagaraan akka nu bukkee dhaabbattan abdii qabna. Egaa wanta qabnu hundumaan humna keenyaan yaada keenyaan qabeenya keenyaan Focus'n haa ijaarruun jedha. Eebbifamaa galatooma. Akkam jirtu yooyaa isiniin jedheera akkuma beekamu Focus guddichi in ijaarama jedhama dheebuu guddaan eegamaa ture. Focus Diillaa kana barattoonni Oromootti waaqeffatan kun akkuma argitanitti jalqabeera waan ta'eef humna keenyaan nutis hammuma dandeenyu baanee hojicha irratti waan argamnuuf barattoonni keenyas akkuma beekamutti hojii kana irratti akka hirmaattan jaalala guddaan isin Galaani aduun kodhii tembariite